Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Here we go. Mee haa eegallu. It's never late to be kind. It is never late to be kind. It's never late to be kind. Nama gaarii ta'uudhaaf ammallee hin barfanne. Nama gaarii ta'uudhaaf yookiis nama amala bareedaa qabu ta'uudhaaf ammallee hin barfanne. Ammallee yeroo qabdaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin it is never late to be kind. It's never late to be kind jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. It's my first time here. It's my first time here. Afaan Ingiliffaatiin immoo as dhufuun koo yookiis bakka kanatti argamuun koo yeroo jalqabaatii. Yeroo jalqabaaf asitti argamaan jira jechuu yoo barbaanne it's my first time here. It is my first time here. It's my first time here jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. It's my first time to eat this. It's my first time to eat this. Wanta kana nyaachuun koo kun yeroo jalqabaafidha. Wanta kana yeroo jalqabaaf nyaachaan jira. Kana dura nyaadheen beeku. Yeroo jalqabaaf ammuma nyaachaan jira jechuu yoo barbaanne it is my first time to eat this. It's my first time to eat this. It's my first time to eat this jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Interesting. It was great. It was great. Wanta darbe tokko wantichi baay'ee gaarii ture. Baay'eema gaarii ture. Baay'ee gaariidha jechuu yoo barbaanne it was great. It was great. It was great jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. It was great. It was great jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan we had a great moment. We had a great moment or we had a good moment. Yeroo baay'ee bareedaa dabarsine. Yeroo baay'ee bareedaa qabaannee ture yookiis yeroo baay'ee bareedaa dabarsine waliitiin jechuu yoo barbaanne we had a great moment. We had a great moment. We had a great moment. We had a great moment jechuu ni dandeenya jechuudha. We had a great moment jechuun yeroo baay'ee waliin qabaannee ture yookiin yeroo baay'ee dabarsine, yeroo baay'ee gaarii dabarsine jechaa jirra jechuudha. It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. Kun murtoo bareedaa ani haga yoonaatti murteesse yookiis jireenya koo keessatti murtee yookiis immoo murtoo bareedaa akkasii murteeffadhee hin beeku. Kun
murtoon hagayyonaatti murteesse keessaa murtoo baay'ee filatamaadha yookiis bareedaadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Hagayyoonaatti murtoon murteesse keessaa murtoon baay'ee bareedaa ta'e isa kanadha jechuu barbaanne it was the best decision I have ever made jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. It's not going to be easy. It's not going to be easy. Waan salphaa natti hin fakkaatu kun waan salphaa waan ta'u miti. Waan cimaa wayii hin ta'in hin hafu jechuu yoo barbaanne immoo it's not going to be easy. It's not going to be easy. It is not going to be easy. It's not going to be easy. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Waan salphaa ta'u miti waan cimaa ta'in hin hafu jechuu yoo barbaanne akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it working? Is it working or is it functionable or is it functioning? Ni hojjetaa yookiis ni dalagaa expert hin taane jechuu yoo barbaanne is it working? Is it working? Is it functionable? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it possible to stay here? Is it possible to stay here? As turuun bakka kana turuun ni danda'amaa hoo jechuu yoo barbaanne immoo is it possible to stay here? Is it possible to stay here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Interesting. Kaasiin hafeef bilbila yeroo namni bilbilee tokko argine yeroo inni bilbile sana hin kaasiin hafneera yoo ta'e yookiis nuuf hin mijatiin hin kaasne yoo ta'e booddee yookiis immoo takka turee namicha gaafa agarru yookiin gaafa bilbiluu fi waanan bilbila hin kaasiin hafeef dhiifama naa godhi. Waanan bilbila hin kaasiin hafeef dhiifama naaf godhi dhiifaman si gaafadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Maal jennaa eenyutu yaaduu danda'a? Can try. Waanan bilbila hin kaasiin hafeef dhiifama. Maal jennaa? Good. Sorry for missing your call. Sorry for missing your call. Sorry for missing your call. Missed call. Jedhameti bilbilli keenya gaafa namni tokko nu bilbileedhaan kana jechuun bilbilamee dhabamee jechuudha yookiin answered hin taane hin deebine yoo ta'e akka sana jedha bilbilu. So missing jechuun asii missing call jechuun kaasuu dhabuu keenyadha. So sorry ka jedhu kanatti daballe or apologies ka jedhu kanatti daballe dhiifama gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Sorry for missing your call. Sorry for missing your call. Jechuun waanan bilbila hin kaasiin hafeef dhiifama naaf godhi yookiin dhiifama jechaa jirra jechuudha. Interesting. Interesting. Is it clear? Yes. Good. Good. Let's proceed to the next. Inni kabiraan immoo collocation. Collocationoota yookiis immoo jechoota wal faana deeman baay'inaan guyyaadhaa gara guyyaatti fayyadamnu mee haa ilaallu. Just collocation. Collocation jechuun jechoota waliin deeman. Like amma iddoo kanatti akkuma arginu baay'een gaddee. Just extremely sad jechuun baay'ee akka malee gaddinee jira yoo ta'e ani baay'een gaddee yookiin abaluun baay'ee gaddite yookiin abaluun baay'ee gaddee jechuu yoo barbaanne jechoota collocationii hedduminaan fayyadamnu ni jira. So afaan Ingiliffaa kam keessattiyyuu
spoken ifis haa ta'u, grammar ifis haa ta'u, written waan kamiifiyyuu haa ta'u yeroo bifa garaa garaatiin fayyadamuu barbaannu bitterly disappointed jechuu dandeenya jechuudha. Baay'een gadde jechuu barbaannu bitterly ka jedhu kana jechuun bitter jechuun hadhaadha miti just mirirrina jedhifa yeroo jedhan jechuudha afaan Amaariffaatiin. Sana jechuun baay'ee gadduu keenya kan ibsu jechuudha. Baay'ee especially wantoonni negative ta'an extremely feel goone bitterly ka jedhu kanatti dabalee for example here baay'een gaddi jechuu barbaan bitterly disappointed baay'ee gadduun akka kanadha. Fakkeenyaaf ani baay'een gaddeera yookiin ani baay'een gaddi jechuu barbaan bitterly disappointed ka jedhu kana fayyadamne I'm bitterly disappointed. Oh, sorry, I'm bitterly disappointed. Ani baay'ee gaddeera. Baay'een gaddee jira. Nattiin tolle. Baay'een aaree jira jechuu barbaan I'm bitterly disappointed. Why? For this case for this matter or because of this I'm bitterly disappointed. Jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ati na arrabsite sana just waan darbeedha kan nuyi haasaa jirru yeroo ati na arrabsite sana ani baay'een gaddee ture jechuu barbaanne bitterly disappointed ka jedhu kana fayyadamne maal jennaa I was bitterly disappointed by the time you insulted me. I was bitterly disappointed. By the time you insulted me. I was bitterly disappointed by the time you insulted me. Yeroo ati na arrabsite sana baay'een gaddee ture. Baay'een gadde jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Is it clear? Hey, is it clear? Chala. Do you have any question? Do you have any ambiguity here? Well, yoo gaaffii qabdan ta'e mee haa dabarru. Inni kan biraan immoo baay'een gaabbe yookiin baay'een akkas ta'e sana ta'e nattiin jechuun waan sana misguchuu koof nan gaabbeen jenna. So baay'ee gaabbuu ka jedhu sun akkuma silaa sana baay'een gadde ka jedhu irratti bitterly disappointed akkuma jenne sana as immoo bitterly regret jechuun maanni gaabbuudha. So normal regression yoo ta'e just I regret, she regret, they regret, just we can use like that. But if that action or if our feeling is more than that, or if it is on the extreme point like baay'ee gaddinirra yoo ta'e we can say that bitterly regret baay'ee gaabbinirra yoo ta'e just bitterly regret ka jedhu kana fayyadamne baay'ee gaabbuu keenya ibsuu dandeenya jechuudha. For example, isheen baay'ee gaabbitee jirti yookiin baay'ee gaabbiteetti jechuu barbaanne she bitterly regret. Isheen baay'ee gaabbiteetti yookiin baay'ee itti dhagahameera gaabbitee jirti jechuu barbaanne she bitterly regret. Isaan jechuu barbaanne they bitterly regret. Ani I'm bitterly regret. Inni he bitterly regret. So subject yookiin pronounii fayyadamuu barbaannu fayyadamnee bitterly regret kanatti daballee baay'ee gaabbuu ibsuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa barachuu dhabuu isheetiif baay'ee gaabbiteetti. Afaan Ingiliffaa barachuu especially spoken English barachuu dhabuu keenyaaf baay'een keenya ni gaabbina. So akkasana jechuu barbaan if we want to say that afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Fakkeenyaaf kan ishee afaan Ingiliffaa barachuu dhabuu isheef isheen baay'ee gaabbiteetti jechuu barbaan she bitterly regret not learning English. She bitterly regret for not learning English. She bitterly regret for not learning English. Or she bitterly regret not learning English. For ka jedhu kana business not learning English jechuus ni dandeenya jechuudha.
she bitter regret not learning English jechuu ni dandeenya jechuudha. So, what makes you bitter regret? Please put it in the comment section. What makes you bitter regret? Please put it in the comment section or leave your answer in the comment section. I bitter regret for this. Just with this case. Good. Isa baruu dhabuu koof baay'ee gaabbeera jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin isa baruu dhabuu kootiif baay'ee gaabbeera jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. See you again. Thank you. Thank you. Nama tokkootiin deemi jennee kaanee asuma jira yoo ta'e ammallee asuma jirtaa? Ammallee asuma jirtaa? Ni jenna yeroo hedduu. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Eenyutu yaaluu danda'a? Afaan Ingiliffaatiin ammallee hin deemne hoo asuma jirtaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You can try. Any idea? Great. Are you still here? Are you still here? Are you still here? Ammallee asuma jirtaa jechuu yoo barbaanne Are you still here? Are you still here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Here ka jedhu kun kan as jirtu kun iskiriin irratti kan argaa jirru kun here isa dhagahoo osoo hin taane as ka jedhudha jechuudha. Asuma as jirtaa akkasidhaa akkanadhaa ka jedhu here ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Great. Kunoo as jira. Kunoo as jira. Kunoo bakka kana jira jechuu yoo barbaanne immoo here it is. Here it is. Here it is. Here it is jechuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo as jira. Here it is. As kootu. As kootu. As kootu. Come here. Come here. Come here. As kootu. Come here. Come here. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Interesting. Asirraa fagoo. Asirraa yookiis bakka kanarraa fagoo. Fagoo yookiis ni fagaa. Is far from here. It is far from here. It is far from here. Is far from here. Is far from here. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Asirraa fagoo yookiis asirraa ni fagaata jechuu yoo barbaanne is far from here jechuu ni dandeenya jechuudha. As turuu ni dandeenya. Bakka kana turuu ni dandeenya. As turuu ni dandeenya. Can we stay here? 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 Let's get started. Let's get started. Let's get started. Mee haa eegallu. Let's go. Here we go. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee haa eegallu jechuu yoo barbaanne akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha.
Let's work together. Mee waliin haa hojjennu. Mee waliin haa hojjennu. Mee waliin haa hojjennu. Let's work together. Let's work together. Let's work together. Let's work together. Mee waliin haa hojjennu. Let's work together. Mee waliin haa hojjennu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Let's praise God. Let's praise God. Let's thank God or let's praise God. Mee Waaqayyoon haa galateeffannu. Mee Waaqayyoon haa galateeffannu. Let's praise God. Let's praise God. Let's praise God. Mee Waaqayyoon haa galateeffannu. Let's praise God. Let's praise God. Let's bless Him. Let's bless Him. Let's bless Him. Mee isa haa eebbifnu. Mee isa haa eebbifnu. Mee isa haa eebbifnu jechuu yoo barbaanne immoo let's bless Him. Let's bless Him. Let's bless Him jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isa haa eebbifnu. Ifa godhi. Ifa godhi. Yookiin sirriitti ibsi. Sirriitti ibsi jechuu yoo barbaanne make it clear. Make it clear. Make it clear. Make it clear. Ifa godhi. Yookiis bareechii yookiis sirriitti ibsi jechuu yoo barbaanne make it clear. Make it clear jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Ifaa miti yookiis ifa miti. Ifa miti. Ifa miti. Ifa naaf hin taane. Sirriitti naaf hin ifne yookiis naa hin galle jechuu yoo barbaanne is not clear. Is not clear. Is not clear. Is not clear. Ifaa miti. Is not clear. Is not clear jechuu dandeenya jechuudha. Please make it clear. It's not clear. Maaloo irra deebi'iiti naaf ibsi. Naaf hin galle jechuu barbaanne please make it clear. It's not clear jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Akkas jechuu barbaadde. Akka kana jechuu barbaadde. Akkas jechuu barbaadde jechuu barbaanne immoo do you mean this? Do you mean? Do you mean? Jennee wanta namichi jechuu barbaade wanta nuuf gale sana itti fufnee haasa'uu dandeenya jechuudha. Do you mean? Do you mean? Do you mean? Jennee wanta nuuf gale sana namichi jechuu barbaade sana itti fufnee haasa'uu yookiis immoo jechuu ni dandeenya jechuudha. Anyways, akkas jechuu barbaadde jechuu barbaanne do you mean ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Do you mean ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Great. Great. Thank you. See you again. Hedduu si eegaan ture. Si eegaan ture jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Si eegaan ture jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal jennaa? Did. I've been waiting for you. I have been waiting for you. I've been waiting for you.
I have been waiting for you. I've been waiting for you. jechuun ni dandeenya jechuudha. I've been waiting for you jechuun si eegaan ture. Si eegaan ture jechaa jirraa jechuudha. Yookiis akka kana jechuudha jechuudha. Good. Si eegaan jira. Ammumayyuu si eegaan jira. Si eegaan jira jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I'm waiting for you. I am waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you jechuun si eegaan jira. Ammallee si eegaan jira jechuudha jechuudha. I'm waiting for you. Eenyutu si eegaa jira? Eenyutu si eegaa jira? Eenyutu si eegaa jira? Jennee immoo nama tokko gaafachuu yoo barbaanne maal jechuu dandeenya? Isa jedhu sana who is ka jedhutti deebisnee who is waiting for you. Who is waiting for you? Who is waiting for you? jechuu ni dandeenya jechuudha. Who is waiting for you? Who is waiting for you? jechuu ni dandeenya jechuudha. Who is waiting for you? jechuun eenyu si eegaa jira? Eenyutu si eegaa jira? Maybe namni tokko ariifachaa jira yoo ta'e eenyu si eegaa jira maaliif ariifattanii jenna? Akkuma kana immoo bakka tokko namni haaraan tokko bakka tokko deemaa jira yoo ta'e eenyutu si eegaa jira moo bakka sana ni beektaa jechuu ni dandeenya. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin who is waiting for you jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Good. Sin eega. Sin eega. Kun immoo future ganaadha jechuun hin taane gara fuula duraatti akka eegnu nama tokkotti himaa jirra jechuudha. Sin eegaa. Ani sin eegaa jechuu yoo barbaanne I'll wait for you. I will wait for you. I will wait for you. I'll wait for you jechuu ni dandeenya jechuudha. Sin eegaa. Sin eegaa jechuu yoo barbaanne I will wait for you jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Good. Ani itti hin gaafatamu. Yoo wanti kun waa ta'e ani itti hin gaafatamu yookiis ani keessaatii hin qabu. Ani itti hin gaafatamu ni jenna yeroo hedduu. So ani itti hin gaafatamu yookiis ani keessaa hin qabu jechuu yoo barbaanne I'm not responsible. I'm not responsible. I'm not responsible. I'm not responsible jechuu ni dandeenya jechuudha. I am not responsible jechuun ani itti hin gaafatamu. Ani itti hin gaafatamu jechuudha. Eenyutu itti gaafatamaa? Waan kanatti eenyutu itti gaafatamaa? Yoo bade yookiis yoo waa ta'e eenyutu itti gaafatama jechuu yoo barbaanne immoo who is responsible? Who is responsible? Who is responsible jechuu ni dandeenya jechuudha. Who is responsible? Who is responsible jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Imma keeti. Imma keeti. Imma keeti. Imma keeti jechuu yoo barbaanne immoo it's up to you. It's up to you. It is up to you. It is up to you jechuu ni dandeenya jechuudha. Imma keetii. Imma keetii jechuu yoo barbaanne akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. It is up to you. It is up to you. Easy.
dhimma keeti. Dhiisii dhimma keeti dhimma koo miti jechuu barbaada. Leave it. It's up to you. Leave it. It's up to you. Anaan na hin ilaallatu dhimma keetii. Yoo dhiistes yoo hojjettes dhimma keeti jechaa jirraa jechuudha. Dhiisii dhimma keeti jechuun leave it. Leave it jechuun kun dhiisi jechuudha. Itti dhiisi yookaan dhiisi jechuudha. Leave it. It is up to you jechuun immoo it is up to you jechuun immoo dhimma keetii jechuudha. So dhiisi dhimma keeti jechuu yoo barbaad leave it. It is up to you. Leave it. It is up to you jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Thank you.